akka isin galgalaa fi ganama irra yaatanii maallaqa hangam takka akka irraa guuraa jirtan ni beekna. Nama meeqaa ta'antu madaba isaa san duwwaa godhee sababaa saniif of jibbee dhiisee dalagaa dhiisee harka maratee ta'aa jira. Wal beekna qarata bira kuttanii. Maali keellaan achirratti ijaaramee fooqii an duraan mana abbaa qabeenyaatti waa ijaaruuf deeman se'an. Illaa gaafa dura ijaaran hin baana. Ani nu gammadeedhaan magaalaan teenya dhiiroo guddatoo hin ooltu jee illaa wanti fooqin achi jalatti ijaaramte sun jimaan gubbaa kanarra hawaasni waa'ee argaare asiin makiina asiin naannessanii jala kanaan ol seensanii qaraxarraa fuudhan. Maaliif akki kun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise akki kun? Zulmi wallahi jaalattanis jibbitanis zulmiin daangaa dabarte takkaa hangan dhaladhee as gahe argeen beeynin keellaa bordoddee irratti argeen. Keellota akka Harargee baa kanarra caalaa keellaan uummata cunqursuudhaan beekame keessaa keellaa magaalaa Bordoddeeti. Yoo keellaan magaalaa Bordoddee kun hin ka'in keellaa kaan waan komannuuf hin qabu. Keellaan hamaan tokkos. Lammaffaa Hawaash. Hawaash irrattis jimaan keenya dabraan jiru. Hawaash irraa waggaa olkute mataaraati. Mataara irraa waggaa olkute walanciti. Walanciti irratti akka malee miidhaan gaggeeffamaa jira. Jidduu kanatti shiftaan jidduu walancitiitii fi mataa haaraa kanatti qabdee makiinaa caaggaa geessisitee nama meeqaatam shifeerota meeqaatam ukkaamsitee kaan maallaqa irraa buutee kaan 400,000 kaan 500,000 kaan miiliyoona kan agartee asumatti tujjaaroman jechuun maaliif barbaachise akka kun yoo kana dhorguu hin dandeenye hawaasni haa hidhatee ofirraa dhorgu hawaasa hidhate maa hidhatta jettanii hin lolloolina. Shuf jaarraa abbaa gadaa waan inni jee inni jetta keessaa Harargeen maqaa jaarraa qabsoo maqaa jaarraa abbaa gadaadhaa isinuma kan haasa'u maqaa qabsoo jaarraa fi elamoo fi kunuundi jettanii kan haasa'utan arroo isaan kan arganii ummata Harargeedhaa kana akka isaan itti jiran osoo arganii jaarran arrallee waa'uma hidhannoodhaan nu feesisa jaamaalee waan biraa waa inni ta'e inni nu feesisa jaamaa hin jiru. Akkana ammallee arras barus taanaan yoo garee maafiyaa dhorguu hin dandeenye dhiisaa nuti nama akka keenyaatti waan qabnu gurgurreeti kilaashii tokkichaa qabnu gartoo ofirraa dhorguu dandeenya. Inni shifeeraatis kilaashii isaa qabatee makiinaa gaabbinaa isaa keessa kaatee isa akkanatti isatti deemu. Makiinaa osoo bararsiisuu dhee bira dabaree haa kutu. Shifeerronni Harargeedhaan lamaanuu hundi isaaniitu meeshaa hidhatanii haa deeman. Halaas erga maafiyaa irraa dhorguu hin dandeenye. Keessaa shifeerota dhaamsa kana shifeerota Harargee lamaan biraan naagaa. Yoo mootummaan rakkoo amma deemaa jiru kana furmaata fiduu baate isinirraa dhorguu baate falli isin qabdan hidhatuu qofaa hidhadhaa qawwee teessan gaabbinaa kayyadhaa jimaa keessan geeffadhaa fi Alas fitanne assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Du'uun eegan oolle wanni sodaatan du'a tan namarraan oolles du'a shufeerri keenya butamee ajjeefamee saamamee karatti ajjeefamee qabeenyi gubatee makiinaan caccabtee xiyyitiin itti lakkaamtee huun madaa'ee huun maatirraa dhabamatee du'urra ifuma hayyamanii bar laal yoo qawween deeman kellaa fattashaa magaalaa kellaa Awaash keessa jiru ni beeyta. Xiyyitiin takka si biratti argamnaan shugguxiin takka si biratti argamnaan makiinaa fi sallee ol naqan laal bar rakkoo bakka jirtuun si hima. Mootummaadha hayyama kan nuufi miti. Akka waan maafiyaa kana ifii kaatanii garte. Akka waan ifii kaatanii cal mee hawaasni kun xiqqaa fi guddaa lallabu jira maaliif callisa filatan? Godinni Harargee lixaa kun jimaan Harargee lachuurraa dhufu kan Finfinnee deemu ciroo irratti wal eegee paatroolii mootummaatiin ajjabamee yoo rakkoo bakka rakkoon jirtu tana dabree maal rakkoo qaba? Paatroolii kana gaazaa fi eegumsallee warri jimaa kun ni baafata yoo eegumsi godhameef maal rakkoo qaba? Bartaraa bar mootummaan kun gibira uummatarraa guuratu jira. Bar gaazaa fi wajii isaanii kafaltii gibira makiinaa takkaatu gaabar 200 si galee paatroolii lama duubaa fi duraan godhee fi ajjabamee yoo Finfinnee fi Adaamaa jimaan kun seene maal rakkoo qaba? Garuu akkas godhuu hin barbaadan. Osoo barbaadanii sagalee teenya tanaa dhaga'ama ture. Koppiliin sheer godhaa hundi keessan kan nama jirtanis kas jirtanis dhaggeeffadha isinitti himna. Hawaasa kana wabii ta'a. Hawaasa kana warri caffee bakka buutanii hawaasa kana bakka buutanii caffee keessa jirtan. Warri hawaasa kana akka kantiiba dubartoonni keenya godina lameen bulchaa jirtan maal godhaa jirtan? Hawaasni kun maal isinirraa eeggata? Maal godhuuf immoo bakka buutan? Godina Harargee lixaa jala jirti Bordoddee tuni magaalaa Ciroota bulchitan godina Harargee lixaa bulchitan
Maaffaa kana farraa kaasuudhaaf maaliif isinitti ulfaate? Deebii yookaan nuumaa dadhabde. Dhugaa rakkoon tun godina keenya keessa ni jirti, aanaa keenya keessa ni jirti, ni sirreessinaan takka bara uummata biraa galata qabdi booyi. Bara wayyaan illee barboo bakka rakkoon itti taate deebiin nuu kan nama maali wanni kana gee nuti siyaasa keessan dhimma irraa hin qabnu nuti nama siyaasaa miti beekumsa siyaasaa hin qabnu nuti warra iskoola siyaasaadha giraajuweet godhee miti nuti dandeettiin keenya mamma bayaan waan jee ulamaa'in teenya sheekonni teenya kan uummata kanatti gizee rakkattan gizee hajamtan gizee walgayiidha makiinaa isin bitee maqaa isin godhee kabaja isin kannee isin jala akka gaariitti fooloo isin godhee isin hordofee isin jala deemu kana maaliif irraa callistan eessa jirtan ulamaa'ii gurguddoon dirree dhawarraa haga ancaaritti asiin haga harargee bahaaf lame jidduutti awwadaayii haga hararitti ulamaa'ii gurguddoo jira eessa jirtan hawaasni kun eenyu qaba isin malee maaliif gabbaatanii dubbatina dhimma nama dhuunfaatu gayyaatanii taasifamanii dhimma maatii keessaniitu gayyaatanii taasifamanii maaliif dubbatina maa callistan ilmiin yeroo hawaasni namo khadaadhaaf laa murtee guguuta walaa munashidaate namo khadaadhaaf ummata harargeedhaa kana hogga rakkoo isaanii qofa kadhaa ofii isaaniitiin malee namni gabbaa irraa dubbatu hin jiru kun har'a munashidee meeqaatamtu jira meeqaatamtu jira hogga kitaaba eebbisu kan nashidaa eebbisu ummata harargeedhaa kana ofii isaaniitiin gartee cunqursanii akka lafee gogaa gartee foon irraa nyaatanitti nyaatu malee namni rakkoo isaanii dubbatu abadan hin dubbatan gaafa haaji jamaa qofa namni yeroo isaan dubbatu tanagaa wani na jechu jiru laal tana wani nuti jechu jirru guys waan biraan hin godhina sagalee teenya nu dhaggeeffadha waraabaa bakka hunda waliin gaa viidiyoo nama hojjedhe Muhammad Bayaan Eda haasee irratti duwiit godheetti nama gadhiise hundi keessan gasseenaati ripost koppiling yeroo kudhan godha kamana Muhammad Bayaan jirtanis kaas jirtanis akkasuma membarii manaa ta'a laayifii yeroon dhufnaa dhugaa walitti himnaa bakka rakkoon hawaasa keenyaa jirtu ni dubbanna bara Muhammad Bayaan waan si ajaa'ibu tokko mees agarsiisu konkolaataa jimaa qofa isiniif fakkaatee guyyaa adii baasii harargee dirree dhawarraa uummata fe'ee gara Finfinnee deemuu irratti waan tahaa jiru viidiyoon amma gadhiise achii banii agarsiisime viidiyoon amma gadhiise laal baasirratti laali galseeni na jala galseeni laali boo ummanni galseenaati laala baasa guyyaa adii guyyaa irraa sa'a torbatti asuma walincitii fi adaamaa kana jidduutti baasa laali halkan qofa dubbannaa minuti ta guyyaa laala galseenaati taniin ka viidiyoo ati haasutti irratti duwii dalagees taniin kanas laale Nora. Lan. شوف إلالا. Lan. Guyyaa beek. Deemaa ilaala. Halkanii miti beek. Jala seena ilaala. Halkanii miti beek kun guyyaa adiidha. Viidiyoo tanallee jala seenaatti kooppilingi sheeru ilaala. Bora hawaasa kana sagalee ta'uun dirqama keenya. Jala gaseena ilaala. Obboleeyyan nuti dhimma biraa waa takka mootummaa irraa wanni qabnu laal mootummaa waan dhimma tokko irraa hin qabnu aboon mirgi keenya haa kabajamuu fi bichaadha haa qawween itti dhaamaa jiru kullaan qabeenya keeti allaale hawaasa guyyaa adii karaa deemu kun ijitiidhaa beekamma ilaale ay dargaggeessa meeqaatamti abdii biyyaa jaamee osoo yaamamuu qaxarri isa cabee bar. Kanin an beeku kanin qaamaan beeku qofti ji'a kana keessa gara nama 78 ajjeefame. Waliigala gara nama 32 daataa walii qabne. Maali boo wannumti nurratti kun maali? Hawaasni kun gar nageenya maa dhabe dursi nageenya lammiileetiif haa kennamu. Hawaasni keenya haa kabajamu jennee nuti waan biraa isin hin jenne beeka. Hawaasni keenya haa kabajamu. Mootummaa nuti homaa takka faayidaa sirraan feenu. Hawaasa keenya qofaa nageenya nu eegi. Nuti hawaasa kaashtuu kaashidha. Hawaasa daldalee bulu. Hawaasa qotee waan oomisha gabaa dhiyeeffatee jiraatu. Homaa sirraan feenu nageenya lammiilee gibira sii kafalaa jiranii qofa nu eegi. Kana gaafannee bar nageenya lammiilee. Murtii guuta waan ajaa'iba keessaa. nama sheekhaati irraa kijibni ni fokkatu waraabaa viidiyoo tana biraan ga'a. Waraabaa hundi keessanuu. Maal jee minbarra namni minbarra dhaabbatee manaa baan jee ijaadatta. Manaa baan dheeraadha jee manaa baan natti dhufee jee
شوف دير على أيام مثلا نمشي غادي نمني مسجد والله يرو تكتك أساس لا أبغى خطبة قدو يعني جبنا قدو باتني أساس خطبة أساس جبنا نقول ندرت أساس خطبة قدو أنا أما أيو خطبة مسجيني كوي چرچو متى وجرا بر خاگرته منا بكسيت نرجع أكاونت رتا كنا سيسينا وما كانت روح جرا بر بكا ديمه ديمه أنا بدي والله كيسا أكتر ما ملك أنا كنت شيكودي كيسا نمني نقول دري إدارة دي شيء تجسد شيخ معروف سانقف معروف لينش أنا ما والله وبالله إرت فيديو اللي إرت لقيت نجرا باي ذا واي هدو ما لين جالت ليش شيء تجسد حرام قلت لك حرام دي بفرق كلك والله دروتي على رجالي حرام في النهاية لما دي مرة تيجي فما جرت هرجع اللي كان إذا بيتجا بدي بدي هرجع أمدا شيخ كان نوبر بعد باي ذا واي شيخ عجائبات هواسني بيخو كبس نما كان تمسو كبس نمني كان أجرات شو كبس بيه نبلة سلام كيف كان كابي كوت تصدق يبان إذا ردي ديما جرو شيكوتي كابيني مقالة أنا قمبي برددت شيخ الجبا خشيم ما مزبوري في شامة وترمى لانجي خنا تبرتايني بس كوبلينج أدرا مالي بيجتك كوبلينج مالي بنقول هندي خش شيخ خنا كيزاو خبيرتي مقالة بردد إسا خنا بيت وان إني حق دبتو جج مالف جاي كابيني مقالة بردد جمان وسو خزلا أمني جرا جمت ياو جرا والجيا جت شيكوتي خابتي هم مال جين شيء تقول لباقي جمعة كيسن ساعة تربة ساعة سدبوا ده قدر جاني والجي تيسن ساعتين تنمو ساعتي غيا جمعة خبجة ما دوا وانت تبي واي خنال لي خيس سيني هندن دسني جاءنين شيخ كاسدي كاسام غدانين سينجا شيخ ديبني اوبر راباسن قام موتما تبدن هندن دام نملكوفنس سنلن ددبني جيران شيجج Cheetichi bari laal yeroo hunda dhagee mootummaan ni jijjiirama. Mootummaan jiraataan dhaabbataa rabbii miti. Jiraataan abadaa rabbi qofa. Hawaasni hungaruu ni jiraata. Hawaasni ati keessa dhalate seenaan kee ni jiraata. Hawaasa keetirraa baqattee gaafa rakkoo akkanaa calliftee miidiyaa cufattee irraa baddee akka ijoollee teenyama miidiyaa irra jira. Kumaatama dhiichisaan sirbaan nashiidaan asirratti ati beeytu tokkoon isii hawaan kan argutti hin jirre hin jiru. Hundi gurra cufattee akka nama nagarree afaan cufattee gurraan dhaggeeffachaa ijaan argaa qal jettee gaadaa ifii cufattee mana ifii cufattee taa'u jirti. Kuni nuti garuu waan nuti eessuu dadhabee silaanamni dhagayitee qabu Jamaal Aliyyi Faar. tokkoon Jamaal Aliyyi Faar. Innis hawaasummaa isaarraa alate rakkoo waan inni irraa dubbatu dhabeef Allahu alam. Ani tokko miti bara Oromoon bakka biraatti dubbachuu qabu. Oromoon kutaa kudha tokko Harargeen gaafa rakkoo Oromoo bakka biraa hin callisne nuti callisnee hin beeknu rakkoo kana callisna ammallee dubbadha bakka jirtan mara sagalee ta'a. Hunda isaanii maqaa meeshin godha bakka nuti koomantii viidiyoo barreessinu viidiyoo dalaynu waa barreessinu hunda jalatti maqaa isaanii yaama maal eeydanis yoo ees jirtan jaa dubbadha dhodhoosnee dubbanna rakkoon keenya waa'ee laal abbaa filannu nuu beeka. Kanu ta'u nuti dhuunfaadhaan nuu beeka ni filannu. Ammoo tokko filadhaa isin hin jenne kana godhaa hin filatinaa isin hin jenne mootummaan kun gaarii miti isin hin jenne hin jenne rakkoon keenya maali? Mootummaan nageenya lammiilee gurgurfamuu hin dandeenyu. Mootummaan naannoo Oromiyaa federaala barboo Finfinnee keessa limmees jalaa baddee achiin bootu warama hattuun takkan jirtu barboo. Sigala federaalatti baan taa'ami nagayaan bobbaatee nagayaan galta Finfinneen tanaaf ati hojii keessa turre sani mamma beeyan ni beeyta. Arras rakkoon karaa Harargee bahaa kanarra jirtu tokko hin jirtu. Karaan Adaamaa fi Ciroo jidduutti kun maali? Bulchitoonni lameen maaliif callisan? Laal bulchituun godina Harargee lixaa keessatti wanni Adaamaa fi Ciroo jidduutti lafti caaggaadhaa miti. Lafti caaggaadhaa bakki itti gartee waan namarraa buufattanis bakki gartee itti uummanni itti cunqurfamuu danda'us bakki itti dhiigni namaa itti hin beekamne itti dhangalaafamus asii gaa'ii eessa dubare. Bakka kaan hin dhiisga uummanni ijaan argaa kanaa'u akka tasaatti hogga kaameeraa waraaban eessatti waraabanii yoo ta'e kaameeraa ol qabatte sin dhiisani. Barboo waan kaameeraa duubatti tahaa jiru. Mee gaayis nama 700 jirtanii
mallattoo tiktaakii takka takka ol darbaa manni kun vaayiraal haa ba'u as gubbarraa immoo meembar godhaa hundi keessanuu wayii finis hin jee gaafa akkanatti nuti gadi baanee dubbannu kawaan kan nuti hojjennu kanarratti waa hedduu nu duubaa godhu hedduu jiranii beeytan akka viidiyoon keenya vaayiraal hin baane akkaawuntiin keenya kun akka vaayiraal hin baane isin hundi ni beeytan let's go akkan nuuree arguutti hin jira thank you murree biyyatti tana keessa maalti jira beektaa murti guuto yoo ati kaatee tokko rakkoo ummataa tokko waan tokko yoo agartee yoo ati dibbatte doorsisa wayii tokkotu jira. Waan kana ani hin beekani. Obboleessuma siwatti nyaate obboleessuma siwatti taa'u. Miseenjara kiyyaaf silkiiti jedhaaree yoon si garsiise nama kumaa dawwalee bula aboo ofirraa dhiisii aboo ofirraa hin callisuu deebiin kiyya sagaleen haa qaban hin callisu si jeesan haana jeesanii si hidhan haana hidhani hidhaan na haaraya diridhawa finfinne adama bakki nuti itti hidhamin haaraa jira haanu hidhanii haanu jeesanii dhugaa tana jalaanaaf haga ummanni bare eenyu akkana isa godhu jira bare maaliif akka kana ta'u jira bare dhugaa fi argutti jalaa waan callisnu miti hundi keessa meembar godhaa mi'as kubara meembar godhaa member goda namni memberi miti lubbuu fi kanneeti dhugaa gabbee dubbata beeki lubbuun tun walirra qaalii hin jirtu dagaggoonni dhumaa jiran sun dagaggoota kiyyaaf keetiiti maatii qaban ilmaan qaban akkas yaa hundi keessa member godaas kubara dhibba galchaame mallattoo tiktok wal darbaa hundi keessa let's go copy linki natti bulataan jiru maa inni copy linki keessatti bulataan copy linki share naa godhamee memberi naataame hundi copy linki share godha. Taaptaabiin kuma soddoma. Nama ol galchimee yoo namni si bira jeeraate. Oliin galcha bara. Wayyaa adda adda qabu irraa fuuna. Irraa fuuna hedduudha meeboo. Warri yaada qabdan ergadha. Warri yaada qabdan yaada obboleessa keenya murtii guutuu nama dubbataa jiru kan irratti faamii baabbilee kottu. Ol galcha. Yaada qabdu barbaadan kotta. Torbaa hin sadaatina keessaa ijoollee miidiyaa fayyadamtu biyya keessa jirtan. Ay sunni sodaatti dhiisi. Assalamu alaikum murti. Ayyee faamii. Alaikum salaam. Ay sunni sodaatti dhiisi. Assalamu alaikum. Jira sheelishu baga nagaan dhuftanii sheelishu illee ol galchitanii haa dhibbatanii. Keessaa mucaa ayyee dibbadha muutii isinirraa qabanna. Abshir. Yaada bareedaadha khaasatan hawaasaaf waan bu'aa qabaatii wanni irraa mari'attanii yoo dubbataniif irraa baasan malee akkanuma callisanii gungumuun hin ta'u mootummaan wanni hundinuu ni sirraa wajeetiin eegaa isniina kanarraa eegalee junuwaan guyyaa jijjiiramaati jeeti maafiyaa oromiyaa keessaa akkana deemtu tana piraayim ministeriin likkii galche jeetiin amana maaliifii fi namtichi dalagu jira ummanni immoo ni shakaalanii warra incompetent ta'e wanni keessa dhokachuu danda'an takkatti yoo jiraatte ummata girgireessuudhaani kanaafuu hawaasni qeerroo meeqatti lubbuu meeqatti dhabnee jijjiirama kana wanni dhufnee harallee kaalagaaf irraa buusnee biyya keenyaatiin akka saamamnuu miti. Kanaafuu wanni irra nama gubaa tan alagaatiin du'u saniitiitu irra wayyaadha. Nama kan keetiin qunxuuxamurra si gala waan hin jiru. Kanaafuu keenya ja'anii fi callisuu miti yaada bareedaadha wanni diskas gootan inafis inaf uummanni kun obse mootummaan filmaata kana gisee achi dabare yoo waan takka uummataaf hin goone waan maafiyaa kana uummata irraa hin dhaabne uummanni nu akka firratti dhaabu ni beeka kanumaan ja'a waan gaarii dubbatan. Muutirra jirta maama bayyaan. Muutirra jirta. Muutirra jirta. Muutirra jirta maama bayyaan. Maama bayyaan muutirra jirta. Usteetuma haasa'u jirta. Maama bayyaan muutirra jirta sagaleen kan keen jiru. Sagalee kan keen jiru bro irraa kaafadhu.
Mootirraan yara. Duba Gala deebi'ee dooma yaada bareedaadhaan nu kennitanii gala doomiif fami. Yoo mootummaan nurraa dhoorguu baate ummanni ofirraa akka itti dhoorguu danda'u ni beeka. Dhageessanii fedhu gabbee maa fedhu karaa cufuus fedhu akka fedhu godhus fedhu dhagaachan ta'us ofirraa dhoorguu ni danda'a. Kanaaf nuti mootummaa qaama biyya bulchutti lallabataa jirra. Isa mootummaa naannoo Oromiyaa isa gartee akka waliigala biyya bulchaa jirutti lallabataa jirra. Obboleeyyan keenya dhumaa jira. Qabeenya abbaa keenyaatiittu badaa jira. Lubbuu nama meeqaattu badaa jira jidduu Ceroo fi Harargee fi Adaamaa kanatti. Kanaafuu wanti kun furmaata hatattamaan akka nu argatu jenna. Obboleessa keenya Sheekh Alishillee dhufanii jiranii yaadaa kennatanii. Ayyee, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh Alishii argaa jiru. Ustaaza waan jabduu gubbaa jirtanii sagaleen kiyya ni jira? Ni jira sheekoti dhimma lubbuu uummataa dhiibtee dhimma waan biraa masgida keessaa haasa'u. Kanaaf wanni jiru diiniiti waan ta'eef rakkoo guddaa amma sawa. shufeerran karaa deemu ogga du'ee reeffiti nu galu janaazaa meeqa salaataa jirra. Waan kana ammoo mootummatti kayyachuu qabu. Akka warri ol dhiyaatu warri sagaleensaa warra amma yeroo ammaa kana geemii taphaturra jiruu jira amma yeroo ammaa kanacha. Osoo rakkoon kun jiru warra qophii bashannanaa qopheeffatee bashannanuu jira. Osoon fi maatiin namni ilmaan fi karaa dabarsuudhaaf dalagataa manaa bee reeffiti galuu kun ammoo gammachuun jiraachuu waan qalbii nama cabsaati. Walii hadooduu dhabu. Ammallee irra deebinee warri biyya bulchina jiru keessaafuu dhalattoonni Harargeedha. Yoo warri biyya biralleen hadooddii nuuf dhabe manguddoon sadarkaa abbootii gadatti sadarkaa abbootii amantatti waajira jalarraa kaasanii hanga gubbatti maaf iyyatamuu dhabeen ana akka nama tokkotti naaf gaafii ta'e inni biraa nama keenya kadu'e shiftaa ajjeese inumaa amma namni qaama godhatee abalu bar shiftaa ajjeese abalu shiftaa maal jechuu kanachuun shiftaa kana fakkeenyaaf namni mootummaa wanni filatee mootummaaf gibira kafalu nageenyi qabeenya isaatii fi lubbuun maatii ofii akka jiraatu. Harargeen jireenya isii qabeenya fe'amee ol fe'amee gurguramu kana. Duulli kun osoonii fi itti yaadamee qindaa'ee biyya keenya kana jilbiifachiisuu fi malee rakkoon kun dhagaamuu dhabee miti. Kunillee wanni useef wanni sodaate yoo jiraate hawaasa bal'atti himee hawaasni ammoo bifa duuba mootummaa bira ergaan isaa ga'uu danda'amuun mala qabu fayyadamee ergaa ofii ni ibsata. Ni sodaanne yoo jaan kararraa hawaasa duraa maquudha. Yookaan ammoo afaan hawaasaa ta'anii namoota barbaachisu qindeessanii ergaa dabarsu fala waan sanii ammoo ummanni firraa dhowwa shiftaa kana. Ummanni akka beekuun firraa dhowwa. Meeshaa itti qophaa'ee sibiila isaan deemanii itti qophaa'ee ifirraa dhorga waan ta'eef warri biyya bulchina jiru lakki waan kaanii sodaanne yoo jii hawaasa keenyaaf nu himu. Ammoo amma boodaan shiftaatu nama ajjeesee shiftaatu du'ee reeffa namaa awwaalaa ooluu fi dhagaa oolu amma booda nurraa akka dhaabbatuu qabu dhaamsa gama kiyyaa fi warra hawaasa biyya teenyaa amma namni har'a awwaalcharra jiran namoota dhalataa ganda keenyaati. Dhiyoon tan amma baay'ee dabarte keessaa Saadiqoo Sumaayil Barkallee dhaynee janaazaa salaane fayyaan. Har'a namni duuba ilmaan fi guddisuu deemu gaafa du'e maatii isaanii eenyu karaa dabarsaaf. Shiftaa du'ee faashinni kaan jira lubbuun namaa amantaan ni hayyamti abbootiin amantaa maa callifte. Kaabinoonni keenya maaliif callise. Waan kana qixa sirriitiin dubbatamee ni sodaanneen aybiin qabdu waan ta'eef takkaa himoon sodata yoo jira. Takkaa immoo inni nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaa keenya nuuf biraan gaata har'a duraa simuu qabaniin jaa Ustaaza Galatooma. Naam. Hayyee. Itti fufaa dhimma abbootii amantaa warra waa'ee uummataa dhiisee waa'ee Kanaaf warri sodaatee sodaanne ni uummata haimanii uummanni immoo mootummatti ni himata. Akkana. Sheelishuu gaafiin si gaafadha masgiinni kan ijaaramee siyaasaaf immoo diiniif. Sheelishuu hin kutanii. Sagaleen kiyya ni jira Ustaaza. Hayyee. Masgiinni kan ijaaramee siyaasaaf ijaarame immoo diiniif.
Sagaleen kiyya moo kayya Irraa kayya murte. ishiiti. Ni jira laa isaatu hin dhageenye. Maama Bayyaa maaltu jira seete bakkattiin siyaasa masgiidaniis ta'u siyaasarraan fagaatan. Uummata Ortodoksii kana yoo ilaalte mootummaa sirna dabre keessatti warri muree murteessu warri lijiyyaasuu musliima aangoon harka seente jee gaafa Haayila Sillaasee aangootti fidan kun hin tuffatamu. Charchiin gahee guddaa taphatti jechuudha biyyuma hunda keessatti. Majlisni keenyaas siyaasaa keessattis harka naqachuun siyaasarraa fagaadhaa jechuun hin ta'u waan uummata faayidaa qabuuf. Garuu immoo oguu waa ta'e kana seriously gama uummataa tahanii uummataaf dubbachuudha qaban. Mootummaadha isaanuu hajjii fi dhimma hajjii fi umraarraa laala Maama Bayyaan Afrikaa kana keessaa Naayijeeriyaadha takkaffaan biyya ani jiru tana miliyoona 290 qabdi musliima. Kootaa 100 ol qabdi. Itti aansee Itoophiyaadha miliyoona 130 qabu. Kootaan keenya miliyoona 37 jira yoo xiqqaatte ammoo akka jiru yeroo ammaa kana. Namni keenya meeqaa deemu jira? Kuma 12 fi 13 deemu jira. Amata kana namaa 5 deemu. Waa'ee kanarratti mootummaan keenya dubbachuudha qaba. Sigalaa. Uummataaf gatii madaalawaadhaan waan kanaas godhee siyaasaa keessaas mootummaa keenya filadhaa eegajee waan sirreeffamuu qabu sirreessuudhaa irraa eegamaa jechuu majlisnis. Masgida keessa agisee khutbaa godhan badhaadhina qofa filadhaa jedhaniituma siyaasaa keessa ta'uu osoo hin taane waan uummata faayideessitee uummanni nusi filaa bara. Warri amantaa yoo uummataaf waan barbaadan godhan haala yoo kan mijjeessituuf taate mootummaa kana waan nu godhe jaanii ifiifuu si filata dirqama daawwaa godhuun sirraan eegamuu jechuudha. Dubbii gabaabduun tana. Kanaafuu masgida keessa dhaabbataniituma siyaasaa filadhaa osoo hin taane uummataaf waan mijaa'u hogguu godhan uummanni nuuni fila kafilu ni beeka. Itti dhaamtanii fi miti. Dubbadhu. Ayyee. Kanaaf har'a murtii baraan kan hin jiru lubbuun namaa har'a caasaa biratti miti sheekkan abbootii amantaa biratti illee gatii dhabdee jirti. Har'a wanni lallabuu qabnu wanni dubbachuu qabnu namni yoo nyaatee dhuge waa bulchee waa ifiifillee bula. Har'a duuba namni waan takka osoo nuuf iyyaan arguu callisuun zulmiin kanaa oli. Lubbuu namaa dhiiga namaa kan dhangala'u lubbuun namaa takkitti nuti amma du'a nama keenya amma booda dhaga'uun barbaannu. Du'a nama tokko amma booda biyya mootummaa qabdu keessatti biyya gibira kafalanii bulan keessatti shiftaan nama ajjeese amma booda dhaga'uun barbaannu waan ta'eef yeroo ammaa kanatti du'a biiftuu amacuullee boodaan du'a nam tokko akka hin dhageenye asumaan ergaa dabarsan nuti akka abbaa amantatti. Inni biraa ammoo sheekkan takkaa warri miidiyaa warri tiiktokaraa baantan kaa hoggaantaa waree biraa nutti godhu. Namni har'a dhimma hawaasa keenyaa hin dubbanne amma booda namuutu abbootii garaatii fi warra lubbuu namaatiin qoosu ta'uu hubatee maal ta'uu qaba. Ergaa isaan dabarsan takkitti fudhachuu dhabu. Har'a nama keenya jechuun nuti nama dhiiga dhangalee kana waan danda'uun sagalee ifiitiin bira dhaabbateetu ummata keenyaa bu'aa qabannee yaannaa kana murtii guutuu jabaadha. Rabbi isin bira haa jiraatu jaa galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyway, anilleen laayifii kana mana Maama Bayyaanitti achi nu dabraadha. Sa'aatii muraasa odeeffannoo karaa sanarra jiruu fi wanta amma ta'aa jiru irratti nama hedduu naa bilbilaa jira. Bilbila hedduun keessummeessaa jira. Lakkoofsa dila tokkoon bilbilamaa jira. Akkuma asirratti agartan nama dila takkaa bilbilaa jira. Dubbiseetiin appideet isin godha. Viidiyoo nama gadhiisee jira gabbaa hundi keessan koppii linkii riippoostii godhaan isin jaa galatooma walitti deebina. Sa'a takka booda walitti deebina by the way. Sa'a takka booda. Thank you.